Batee maal ta'a cimee darbee deema jechuudha. Kanaaf qorumsi soo dhufe lolli soo dhufe duubatti sin hin deebisina. Tarkaanfiin keessa fuulduratti haa ta'u. Ayyaabbo jira. Dhaggeeffadhaa muuxannoo hafuuraa isiniin dhiyeesseen jira. Kan ishiirraa barannu immoo muuxannoo hafuuratii. Kana dhaggeeffachuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Sabiskiraayibiriis kan gochaa jirtanii, koomentis na kaa'aa jirtanii, barreeffama garaagaraas kan na barreessaa jirtanii. Gooftaanis na eebbisuu eebbifamaadha. Jajjabeessaa kan jirtanis jabaadhaa. Waaqayyoos na eebbisu. Sabiskiraayib gochuu immoo hin dagatinaa. Laayik, koomentii godhaa. Obboloota keessanii fi sheer godhaa. Yeroo darbe kan isinii dhiyeessine waa'ee obboloota muuxannoo biyya arabaa hojjettee akkasuma immoo dhaloonni dhufanii hojjetanii milkaa'uu akka danda'anii dubbachaa turre. Har'a immoo waa'ee hafuuraa Kiristoos Yesuusitti itoo namaniin dura akkamitti akka turte erga Yesuus Kiristoosin immoo fayyisaa lubbuu ishii godhattee fudhattee jireenya ishii irratti jijjiirama maalitti argite? Kiristoos kun maalidha kan jedhu isinii qoonnaa. Sabiskiraayib gochuu garuu hin dagatinaa, na bira hin darbinaa. Eebbifama karaa obboleettii keenya eessattan isin dabarsa. Hayyee gaaffiinsi gaafadhu tokko namoonni yeroo baay'ee Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa fudhadhaa yeroo jenneetti dubbannu yookiin yeroo namoonni dubbatanii akka kunoo waan amantii keenya gaannanuu ta'e nama kan jiraachisu amantii isaa toon ta'een Yesuus Kiristoositti amanuudha. Haymanotiin nama fayyisu. Innaati isa kanaaf immoo dhaamsa maalii qabda yookiis immoo jireenya kee irratti inni tokkoffaan gaaffiinsi gaafadhu jireenya kee irratti maal argite? Erga Kiristoosin fayyisaa lubbuu keetii godhatte maal siif godhame Yesuus kun? Dhaloonni akka irraa baratanii fi dhaloonni illee karaa Yesuusitti dhufanii irraa baratanii dhaggeeffatanii karaa gooftaa kanatti akka dhufanii dhaloonni gooftaa keessa jiranis immoo Kiristoositti akka jabaatanii fi ati erga Kiristoosin fayyisaa lubbuu keetii godhatte fudhatte maalidha? Gooftaan kun si haa eebbisu eebbifame. Egaa yeroo biyya lafaa keessa jirtu akkami jireenyi kee erga gara gooftaatti dhuftee akkamiidha? Gaaffii na gaafattee kiristaanummaa keessatti Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa jechuun jireenya lammaffaa dhalachuudha. Yesuus Kiristoosin fudhachuu jechuudha. Lammaffaa dhalachuu gizee jennu jireenya haaraa jalqabu isa kaleessaa gadnee jireenya haaraa Kiristoos wajjin jalqabuudha. As keessatti gizeen biyya lafaa keessa jiru keessatti waa'ee Waaqayyoon beeknu, laphee dhiifamaan beeknu, jaalala dhugaan beeknu. Maaliif jennaanii waa'ee Waaqayyoo gaafa amma namaa galutti keessi namaa homtuu sii galuu hin danda'u. Ani gizeen biyya lafaa ture keessatti dhugaa dubbachuu fi nama tokkottu qabame taanaan nama sanitti deebi'ee hin araaramu. Laphee dhiifamaan qabu, laphee namaa gadduu, laphee namaa dhiphachuu tokko hin qabnu. Kiristoosii gaafa laphee kee keessa seene jireenya haaraa jalqabdaa. Sodaan Waaqayyoo keessa kee galaa. Jaalalli Kiristoos keessa kee seenaa deemaa. Waa'ee Waaqayyo maal naan jedhaatti. Duratti otoo Kiristoos hin qabne Kiristoos maal naan jedhaa beekuu hin dandeenyu jechuudha. Sodaa Waaqayyo waan hin beekneef jechuudha. Amma garuu erga Kiristoosii gara Kiristoos dhufee jireenya addaan argadhe boqonnaa. Biyyi lafaa qabeenyaa jiraatu jireenya akka barbaade sitti haa tolu. Biyyi lafaa biyya lafaadha. Boqonnaa siif hin kennu. Garuu iddoon boqonnaan iddoon haara galfii mana Yesuus Kiristoos keessa qofadha. Kanaaf dhaloonni gooftaan fudhanne ammallee dhaloonni gooftaan qabaanne ammallee gara Kiristoositti dhufatu karaa dhugaan jireenyi dhugaan eebbi dhugaan Yesuus Kiristoos. Seexanni nama eebbisuu hin danda'u. Amma barbaade waan barbaadanii hojjetatanu seexanni isin eebbistu. Seexanni hojii ishii diiguudhaa, ajjeesuudhaa, bittinsuudha, gaddisiisuudha hojii ishii kana. Kanaaf immoo Yesuus Kiristoos malee boqonnaan hin jiru. Yesuus Kiristoos gara Yesuus Kiristoos haa dhufan warri gooftaan qabne illee jedhasuma. Erga gooftaatti dhuftee immoo fayyisaa lubbuu keetii gooftaan gootee fudhattee jireenyi kee fi jireenyi kee duraa nuuf ibsitee jirta. Amma erga gooftaa Yesuusin fayyisaa lubbuu keetii gootee fudhattee immoo
fakkeenyaaf dhiifama sana gochuu dandeessa. Namoota toos hin jaalatinuu jaalachuu hin dandeessa. Namoota toos hin kenninuu kennuufii dandeessa. Inni kun garaan dhiifamaa sun. Macaafni qulqullinni jedhu inni ruuruun ana kan gara laafessa ta'ee isinis gara laafessoota ta'aa jedha. Inni akkasii yoo keessa kee jira yaa nutis yeroo baay'ee waan baay'ee sirraa baranna. Gobaasee akka taate nan beeka. Daawwattoota keenyaaf garuu akka ta'utti istiin qoode. Ergin gara Kiristoositti dhufee hojii Kiristoos hojjetu sana mul'isuu barbaada. Kiristoosii ilaalcha tokko nu laala. Laphee jaalalaa nuuf qaba. Warra sin miidhaan jedhu kadhadhaafi jedha. Wal danda'a jedha. As keessatti ergan gara Kiristoositti dhufee jaalalaan argisiisuu barbaada. Dhaloota tokkoon laaluun barbaada. Dhalootaaf danqaan dhaloota taasisuu hin taane waan gaarii namaaf yaada jechuudha. Ofii koo caala hiriyoonni koo karaa ittiin guddatan karaa isaan ittiin jabaatan barbaada. Namni tokko akka gadi hin barbaadu. Garuu gizee biyya lafaa keessa ture sana keessatti laphee dhiifamaa qabu. Qiimiidha. Qiimii walitti qabanna jechuudha. Eessaan nama sammiina, eessa nama biddira odeeffadhaan jedha. Amma garuu namni tokko yoo nama miidheyyuu nama sanii araara kadhattee Waaqayyo nama san cabsee laphee isaa akkasiin jaalalli Kiristoos akka nama san booji'u barbaada. Biyyi lafaatti dhugaadha. Liqeessitee irraa waa barbaada. As keessatti garuu Kiristoositti garan erga dhufee garuu namni sun sii kennuu baatuyyuu jaalala Waaqayyo agarsiisa. Waaqayyo bakka hin farada, hin dubbata nama isaaf. Ati garuu dhugaadhaan Kiristoositti gara Kiristoositti deemu, daandii Kiristoos irra deddeebi'u. Fakkeenya Kiristoos hojjennee dabarsuu barbaada. Sanyii Kiristoos facaasuu barbaadna. Waan baay'een baradhee siin jedha. Waaqayyo isaa eebbisee eebbifamee waan baay'ee daawwattoonni keenya akkasirraa baratan abdiifamantiin qaba. Anis immoo waan baay'ee yeroo baay'ee nutis yoo hiriyaa keenyadha. Fakkeenyummaa baay'ee nu taataa dhaloota fo'uu, dhaloonni tokkummaa akka qabaatanii, dhaloonni akka jabaatanii karaa waaldaa keetiin, hiriyoota keetiin, obboloota kee foonillee, maatii keetiif illee moodelii yookiis immoo nama fakkeenyummaa gaarii taateedha. Ta'uuttis immoo akka jirtu abdiifamantiin qaba. Kiristoos yaa eebbifame akkasuma obboloota immoo fayyisaa lubbuu isaanii Yesuus Kiristoosiin godhatanii fudhatanii fakkeenyaaf amma dhabuun jilba namaa buusa al tokko tokko immoo darbannaa namni harka diinaa jilba namaa buusa abdii nama kutachiisa. Ergan Kiristoositti dhufe immoo maalan argadhee nama jechisiisuu danda'u. Ergamoota boqonnaa 16 irratti Phaawulos wangeela lallabee gurra qalbii Liidiyaa banamee gadi bu'ee dubbifanne immoo dubartittii qabeenya isaaniif sabasabdu tokko dubartittii xooqqaa'e sana hafuura hamaa gaafa ishii keessaa ifatee baasu namoonni hin aaranii Phaawulosii fi Sillaas mana hidhaatti darbatan. Isaan garuu itti fufanii kadhachaa, faarfachaa mana hidhaan sunillee hafuurri Waaqayyoo buufatee hundee mana hidhaa raasee Phaawulosii fi Sillaas irraa sansalanni hin cite namoota isaan faana hidhaman ibsee irraa hin ciccite. Namoonni baay'een karaa sanaan gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaaniillee godhatanii mee Phaawulosii fi Sillaas gooftatti amanii rakkina sana hundumaa keessa darban. Dhaloonni kunis rakkina sana keessa darbitanii wangeela lallabuu qabdu jettee yaada qabdu jiraame akka yaada kee gooftaan koo yaa eebbisu. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irraa akka jedha. Abdii qabdanitti gammadaa rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuutti cimaa jedha. Kiristaanummaa keessatti qorumsi jira, lolli jira, ari'atamuu beela'uun jira. As keessatti garuu jabaachuudha. Phaawulos isoo fudhannee ilaallee, Yoosef fudhannee ilaallee qorumsa gurguddaan booda eebbaa jira. Dhaloonni baay'een gaafa Kiristoositti maxxananii seexanni iddoo kaleessatti waan dhaloota dhabdeef lafa kaleessatti deebisuu barbaadde. Jilbi bu'ee dhaloonni baay'ee sababii qorumsitti baay'eef duubatti deemu. Duubatti hin deebi'ina. Namni kadhatee namni dhaabbatee maal ta'a? Cimee darbee deema jechuudha. Kanaaf qorumsi soo dhufe lolli soo dhufe duubatti si deebisina. Tarkaanfiin keessa fuulduratti haa ta'u. Obboleettiin keenya nu gorsitee jirti. Isinis Waaqayyo sinaa